ربي سيفا قدسو ربي سيفا قدسو مستر ساقوف أكمل كذا سنجيران تكوفنا على لا شيء مستر سانوتي مستر لقى مستر ربيز أرسيت كوي مالتو أجامل أما أرسين هذا كمينو باس أجرو أمر إلمان أورومو بديكسن بغا مدن ورش مرن أرسيت كناندورا كارور فتني جبارة سوداتن كونو غويا كليسا إيجالني أبوتين غدا أرسي جباري تولا كتو جباري أكن جيرانه شمرن أرسي تولا كهرمتو لغا سينتو شمرن أرسيتشو مرمتشو أبدان akka gadin deebs ne gabbar kunyachu akka walatta maqara birga seetto amma kaafur fuuchuun isan jechuudha kee akkas jettaati oyaan inni jedhu urota abbootiin keenya warrooti jiraatiin addidhuma kana rakkataa jiru dhugaa rabbiin isiniin jedha baay'ee rakkataa jiru natti fakkaata mee haasaa raayyaa kana dhaggeeffadha mee namni dubartii mana keessa aazaagote ol ka'aa jedhanii ennaan namnuun ol ka'e akka jiru ganda sana keessatti waan jirree irratti walii galammo waan ajaa'ibaati ol ka'e manni hundi ol ka'e jennaan namichi tokko qofittiin taa'e teenyaan biyyi guutuun gara isaatti garagaree kan isaa kun dinqiidha warra dinqii qaba akkamitti biyya guutuu keessaa hafee jedhaniitti siqanii maali akka saaliyaa wayiitii haati manaa keetti maali jedhe muka mooyyeetiin duwidana kuttee nanan ka'uu dadhabee ka'uu dadhabee citaa jira malee maal saaliyaa maali kan koo irra caalaadha malee nama naa beeku dhabe malee duwide koo takka jirutti jiraafan ol ka'uu dadhabee koy kan nu dhageenyu ko jaalalli immoo bara durii baay'ee jira jedhama wanta riinu durwayya jedhama maa inni garuu wanta akkasii wanti nu dhagaa jirru amma maa inni kuni soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti raachuun immoo maal godhaa jira raachuun maal godhaa jira raachuun maal godhaa jira Raju, do you miss me? I really miss you a lot. Why? If I win Shivani Yes. I'm gonna tell you what to do. I'm gonna tell you pure punishment, okay, baby? Guys, one more floor. Two more. इससे magic ना मेरी ego issues है guys अब. Guys, flower को तो. One more. Sabir, guys, let's win, guys, let's win. Garma Guys, triple Timon. Flari toko toko. Donut toko. Lion toko. राजू का डाबर सिस्टम मुचा Guys, triple Timon. राजू का डाबर सिस्टम मुचा तवा 1000 मार एक बनी कर. Come on, guys, triple सी Timon. कम बला नुत्ती फिर आजुरू Come on guys, triple Timoko. राजू का मित्ती कोई का डाबर सिस्टम फ्लावरी तक maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee rabbi siifa guddisu Orota amma silkiin koo waa tokko naa baasaan jiru gurgureetan misaatti nyaachuufani yookaan gurgureetan ittiin qaamuufani bakka qaamiin ittiin bara yoo silkii koo gurgureen qaamiin ittiin bara waa tokko kana malee walii galaan jirru bilbila kana qoy namni kanaa gara kanaa akkamitti jijjiirama jarrimee kaappii dibattan waan kana qofa nutti hima mistira isaa nutti hima mistira isaa qofa nutti hima mistira isaa qofa akkamitti akkasiin jijjiiramtu qofa naalalaa fi mistira isaa nutti hima namni jaldeessi yoon bareede jechuudha kana taane dhugaa bareede jechuudha jechuun waliin dhoksinu qaama Oroota dhugaa rabbichaa walitti himna akkamitti mucaan kun akkasitti jijjiiramuu dandeessa haala kamiin maal keessa darbitee akka kanaa ta'uu dandeessa
warri kun golgi isaanii dhumu. Mimi komantii jalatti jarri beektanu jarri meekaappii dibattanu dhugaa rabbicha komantii jalatti nu barreessa. Bitch, I see what you did there. Mangisti Dubaiti from a Abda Jarafakata ho Akabiti Bert. MashaAllah, Akabiti Bert. Minakagan Angalafi. MashaAllah. Akabiti Bert in Jerusalem. Salam bin Zaid al Nahyan, Jetunis Ankara. MashaAllah, come in Namito Kotokubutuma Utum Baratim Galafi. MashaAllah. Galani filtering embodied Allah filtering kuna jiraatu malee sila dabuubii kamii dhufte naan jedhamee jechuudha. Dhugaa dubbachuufi abbaa qabrii keessa ciisee akka jiraatti na boonsee naan ittiin awwaadhuun qaba. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi rahmata haa godhuuf. Warri beektan ni beektu. رب رحمتها غروف جلا كومنتي جلتنا بريسا والسلام عليكم Ituu fiiltaritti kana dhistee meekaappii silaa akka mucatti silaatu fayyadamte jechuudha. Dhugaa rabbicha arabaa ol taata malee ati arabaa gadi hin taatu. Bakka meekaappiitti sila nu barbaadasin. Meekaappiitti sila akkaataatiin itti akka sanaa jijjiiramte qofa nu barbaada. Teknooloojiyaa. Jaalallee kiyya ka duraanii ka gabbara arsii na gaafattee narraa fagaatte. Kana baqatte sun akka jaldeessaa muka gubbaa ol korte sun jechuudha. Gabbarri arsii gabbu'ee jira. Kottu naa deebi. Kottu amma wallahi gabbu'ee jira kottu. Gabbaraaf jettee nan dheessini. Gabbarri yoo isinumaaf jecha gadi bu'ee jira. Nullee baga gammanne isinillee baga gammaddanii. Kottu naa deebi. Si madeeffadhaa kottu. Dhugaa rabbi kottu. Si eegashi nama takka. Jechuun amma horofaallee waan baay'atuuf si jalaa qabamuu danda'a waan ta'eef dafii osoo namni takka hin qabne. Dafii kottu si eegashi. Hin dhufu. Hin dhufu. Sila maaf na didde. Sila dhokannee baana jennaan maaf na didde bakka. Hin dhufu amma. Maalan ta'e jetta. Difama. Waan isaan irratti hojjetan dhala. An jaalalatiin yaam. Ummata faca'ee naa hojii walitti ijaaraa jeetii yaam. Akkuma isin beektan kana ummata argee kana bifa hedduun itti duuluudhaan lafa isaan irraa ummata qabaataa yoomsuudhaan qabsoo ummata Oromoo irratti biyyayyuu faffacaasun. Kanaaf ummanni Oromoo hundi garaan isaa mataadha. Ummata nan bakka jirraa walitti qabachuu jiru. Ummata direerra narraa faffacee shamarran irraa barachuu dadhabanii direerra faffacaan kana lammateen harkaa facaasoo maal jechuudha? Mee saba Oromoo naa laalame? Mee dubbii xiyyeetan naa laalame? Arra shamarran Finfinnee keessatti diree hundarratti narraa dhangalaanii dargaggoon beenziila dhuyiti. Haawwan akkasii. Qoy haasaa Kadir Martuu kana booddeetti deebina. Mistira guddaas baasaa jira. Mistira guddaas haasaa jira. Isa qofaa miti immoo nama danuutu mistira haasaa jira. Haasaa Kadir Martuu booddeetti dhufna. Yaa Rabbi kuma lamaan takka malee birrii guddoolleen qabu yaa Rabbi kuma lamaan kana nama dhufee liqii na gaafatu yaa Rabbi narraa qabu yaa Allah. Zamanni zamana liqii walii kennanii miti. Yaa Rabbi anti yaayyoon dhagaa sumatti ciisee du'a firaa fi obboleettii kan dhufee na rifatu qabu biyya tana. Qoy abbaa koo haasaan keenuun galle maa inni kuttaa liqeeffadhaadha. Jechuun maaliifuma himatte mimi birricha waa'ee birricha maaliifuma kaafte kottaa liqeeffadhaadha moo maa inni asichinuun galle amma. በሞባይል ባንኪንግ ከ30 ሚሊዮን በላይ የዘረፉ ግለሰቦች በፖሊስ መያዛቸውም ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት ከ116 ግለሰቦች ላይ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ በሞባይል ባንኪንግ በማጭበርበር ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ይዞ ክስ እንደመሰረተባቸው በአሁኑ ሰዓትም ይፋም አድርጓል። ተከሳሾቹም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲሁም ከሌሎች የግል ባንኮች የሚደውሉ በማስመሰል እንዲሁም የኮምፒውተር ስርዓትን በመጠቀም አሳሳች መረጃዎችን በማሰራጨት ወንጀሉን ይፈጽሙ ነበር ሲል ይፋም አድርጓል። ሙሉ ዝርዝሩን ቴሌግራም
ቻናል ላይ ቁጭ ስላልኩላችሁ ባዮ ላይ ባለችው ሊንክ ገብታችሁ ሙሉ ዝርዝሩን ማንበብ ትችላላችሁ። መልካም ቀን። ኦሮታ ጀር ሞባይል ባንኪንግ ይተፈየደማ ጀርተኑ ባየ ኦፍ የጎነ ጉዳጎቹ ቀ ሞባይል ባንኪንግ ዋንስ እኒ ደወለሜ ስን ተፈከሰኒ ኮዲ ከሰን ሰነርካ ፉደኒ ኮምፒውተር ተፈየደሙዳን አካውንቲ ከሰን ከሰገለኒ ሐመስን ቀብደኑ ስንጀላ ፍሮቹ ደንደው አከከናት ብሪብ ገረ ሚሊየን ሜቃ ፉደኒ ሩጀደ ማጀ እሺ ሙጨቲን ኩን ሞሜ ማልጀት አንዳቸው ቲክቶክ አካውንት ዝጊ ብትባይ የማንን ትዘጊያለሽ? ዋንስ እንጀቴ ደገሰኒ ቲክቶክ አካውንቲ ቱጩፍ ጀደም ከነኙ ጩፍ ተጀናን ከዋንቲያን ጩፋ ጀራጅርቴ ሙጫንኩን ቲክቶክ አካውንቲ ከነኙ ጩፍ ተጀናን ከዋንቲያን ጩፋ ጀራጅርቴ ከራማሊቲና ከሲ እንደምቴም ቤኩ ሙጫንኩን ገሩ ሞሰብዩማ ሲቲ ረኪነ ጉዳ ከሰደር ቤቴ ኢልሞ አርገቴ tuwaggaa 18 guutiin ilmoo argattee mucaan kun kan ilmoo sana immoo guddisu isii dhumatee ilmoo siisa sintiin guddifataa jirtu waan tiktokii irraan argatteen ilmoo si guddifataa jirtu mucaa kana tiktokii sin cufsiisa jechuun haasaa guddaa kaasee tiktokii irratti baay'ee haasaamaa jira. Dhiigaa caalu kanatti si baasisiisa kanatti. Miistira dhagaa. Miistirri ba'ee jira. Si. Teedii afroo ibseetiin jenneen ati Ameerikatti haa caaluudhaan. Hacalu kanatti hinxamannee ati Ameerikatti ibullo atimo ukkuba uummata Oromoo hundaa baate argite si mataa ismoo biyya baqatee baate hacalu qofa nyaattee maal qeeroo kumaan tapha nyaattee hacalu qofa nyaattee maal maallaqa miliyoona nyaattee baate atimo takkaa gamgamni takkaa ta'e namni dhugaa sitti himee jiru bara. Haasaa kana kan haasaa jiru isa qofaa miti namoonni baay'een haasaa kana haasaa jiru kan Hacaaluu galaafate isuma poolitikaa isaatiin itti fayyadamee jedhamee haasaa guddaan haasa'amaa jira garuu an haqiiqa isaa ammallee hin bare namoonni baay'een garuu kana irratti haasaa jiru dhugumni isaa yeroo bahu keessatti kan wal jijjiirru ta'a. Arsiitti qo'i maaltu dhaga'ameedha amma. Arsiin haasaa akkamiinuu baasaa jiru amma dhugaa rabbicha jarri arsii haasaa akkamiinuu baasaa jiru haasaan kun biyya sana qofatee dhaabbachuun qabu bakka iddee harii naannoo harii ga'uu qaba. ilil baga gammaddan ilil jedhaa dhiirri amma achi shamaraaf hin jiru gabbarri birri haganaa fidi loon haganaa fidi jedhaa kan dhukkubsan mataa wanti akkasii sun hadharraan dhaabata wanti hadha irra walii gali ummanni aalamaa gabbarri shamaraa raada takkaa fi biddilimsii lama ijuma kanaan nu alaalu rabbichi inshaallaa wajii takka malee mana qabnee galla. Ilmaan Oromoo hundi keessan baga gammaddan warri shamarran arsiisuuf kanaan dura karoorfattanii gabbara sodaattan kuno guyyaa kaleessaa irraa eegalanii abbootiin gadaa arsii gabbarri tola akka ta'u gabbarri akka hin jiraanne shamarran arsii tola akka heerumtu ilmaan Oromoos hundi isaanii akka tolaan fuudhan eeyyamanii jira. Viidiyoo dhageeffadhaa kun. Heerumni arsii hin dabe kaleessa abbaatuun tala namaa laalaa warrarraa inni namaa gaafata akkasitti fuudha kalee gosa gaafatee fuudha arsiin kalee hidda gaafatee hidda qoratee fuudha. Har'a magaalaa keessaa fuudhaa jira ilmi arsii intala bifuma laalee taa'aadha abbaan beeyne fuudhaa jira. Fuudhee horatutti hin jiru ilma tokkorraa dhalee abbaa guddisiisaa jira. Yookaan ammoo intala haadhaa abbaa intalaa guddisiisaa jira. Haat malee natti dhufu. Kaleessa intala arsii wayita walirraa fuudha. Gaafa fuudhaa ergatu abbaa fixeensaa qaba. Gaafa fuudhee galuun jaarsa qoomaa qobraraa qaba. Sammara keessaa bada. Arsiin kalee wayita fuudha. Jaala qabdi malee minzee baanan hin qabu. Har'a minzeen biyya san teenna aadaa teenna wanni hin tahin fuudhaa heeruma keenna dabalamtee gabataa haadhaa takalee abbaan ilmaa keessummaan ulfaatuu soddaan nyaatu ijoolleen mataa tuuttee nyaataa jiru. Inni kun maaltu natti fide aadaatiyyaa huccuun lafarraa harkisan takiraa aadaatiyyaa miti narraa hafuu qabdi jedhee itti mareedhee dhugaa isitti shamarran arsii jechuun mormachuu qabdan. Akka gadi hin deebisne gabbarri kun jechuun akka walattaa maqaa rabbi dhugaa isinitti hima. Miknaatum kasaaraa hin taane namni waan akkas ga'u baratee gad deebisuun namni waan hin beekne ta'uu gad deebi'uun baxaam itti ulfaate isinii galee kanaafiyyuu baxaam naannoo biraatiin waan awwalayyuu adda isin godhee isin qabe si gabbara kana isinii galee. Gabbarri kun ammoo gad deebi'u. Ati fuutee moo? Waan kana irratti hiriira ba'u. Waan fuutee fi ati? Mataa keessanii mormii dhiyeessuu qabda. Baxaa himan gadi buusanii raada takkaa fi
Adilipsi lama qofa deebisan jedhan. Adilipsi lama jechuudha. Akka ibsishaan dhageenya. Ibsishaan waan fuudheedhaafi akka ibsishaan dhageenya. Ibsishaan waan fuudheedhaafi. Dedha gaina arsiibo. Gaina haasaa kan. Haasaa xalaata. Arsiin arsooma. Arsiin qorsooma. Amma kaafur fuuchuun isan jechuudha akkas jettaati. Bakka ati ofii keetii fuuteettaa ati ofii keetii jalaa baateettaa maaltu si dhibesi? Jara kaaniifu jara kaanii walii yaaduu kan jedhamu jira. Walii yaaduudhaan iyyii bakka maal jedhama maal taatee laga ceeti jedhama miti. Akka sanaatti bakka kan wal qabanii laga ceenu malee of qofaa baatanii kaatanii jara bishaan gama jiranuuf immoo waa tokko yaaduu dhiisuuni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Eenyuus waliif yaadnuun jedha. Jarri arsii meemiyal tokko as jedha. Sagantaan haraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti walitti deebinutti isin jaallatamtoota.